guyyaan irraa baay'ee guyyaa dinqiidha. Kunoo yeroo jalqabaatiif iddoo kanatti immoo Waaqayyoo iddoo nuu kennee akkasitti waaqeffannu ta'eera. Kana booddee Yesuus ilaalaga isa dura seenaa ta'etu jira, isa dura wanta darbetu jira, isa dura wanta wallaansoo Phexros fa'aa wajjin qabaa turetu jira. Amma garuu Yesuus gidduu galeetiyyuu kana booddee jedhee daangessi ameen jira. Eebbaan jalqabameera waldaan keenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaada keenya fuula Waaqayyoo irratti gadi qabna. Sammuu keenya, laphee keenya fuula Waaqayyoo irra jilbeeffachiisna. Yoommaa jedhee si qubsaa aanoo jecha dhaabee. Yoommaa jedhee si qubsaa aanoo jecha dhaabee. Tilmaamamuu didee yaada korraa darbee gochaati naaf gochee tilmaamamuu didee yaada korraa darbee bu'aa bultoo kooti bu'aa nagaa kooti bu'aa bareedina kooti bu'aa simboo kooti bu'aa bal'ina kooti bu'aa ragalfii kooti bu'aa jabana kooti. Sikosa anoje chanabe anoje chanabe anoje chanabe anoje chanabe Rakan ini wanda bisa otomatis sudah bersih, dia bisa sebutan Abu Jahal itu mengasa berwarna kan yang bifanya itu. Makanaka haleluya, makanaka haleluya. Oji Waaqayyo akan ginggira. Garu Waaqayyo gafkin juga du kana bela Waaqayyo haleluya. Wiya ati doa kenya kaste haleluya. Wiya ati doa kenya kar. Wiya ati doa kenya datira jiru patre haleluya. Wiya ati Ammas yaa obboleeta koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyoo duratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isin dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuura Waaqayyoof hin sagaddu.
gabaabbate keessatti bara dhumaa jiru keessatti kana booddee namoota na amanatan, namoota na abdatan, namoota na eeggatan itti nan mul'adhe Yesuus. Hin mul'ata Yesuus. Ameen, 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 ameen. Waltajjii irratti baanee lallabuu keenya duwwaa miti. As dhaabbannee faarfachuu keenya duwwaa miti. Yaada Waaqayyoo tajaajiluu keessa. Ameen jennuuri. Waaqayyo yeroo dhumaa yeroo nuti akkamitti yaa Waaqayyo yeroo koo afeetti bara koo afeetti hojii keessiif hojjedha. Hojii kootu ta'e hojii kan kee ta'e akkamitti keessaa hirmaachuu ta'uu danda'a jennee yeroo nuti Waaqayyo gaafannu Waaqayyo karaa qopheessa. Ameen jennuure. Karaa qopheessa. Wal dorgomuutu nurra jira badhaasa argachuudhaaf yaada Waaqayyo isa nurra barbaadu sana tajaajiluutu nurra jira waaqeffachuutu nurra jira. Ameen jennuure. Akeeka Waaqayyo keessa galuutu nurra jira. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Sagalee kanarratti baay'ee keessa koo kan tuqu kana booddee Yesuus jecha jedhu kana booddee Yesuus jedhamee guddisaadha. Mee amantiin fudhadhaa waatu ta'a. Jedhama sirraa galchaa jira. Kana booddee Yesuus ilaalaga isa dura seenaa ta'etu jira. Isa dura wanta darbetu jira. Isa dura wanta wallaansoo Petros fa'aa wajjin qabaa turetu jira. Amma garuu Yesuus gidduu galeetiyyuu kana booddee jedhee daangessi. Ameen jira. Amma daangessi jedhame maaloo. Amma kana booddee jechaa jirala. Haalatti keessa jirtu. Haalatti keessa lixee wanta sin dhiphisaa jiru irratti Yesuus dhufee amma kechaa jira. Kana booddee gidduu galeeradha Yesuus. Ameen jira maaloo. Kana booddee Yesuus gidduu galeera. Mee kana booddee Yesuus gidduu galeeradha. Amen, amen, amen. Petros fa'aa waan baay'eedhaan dhimmataniiru halkan sana guutuu. Se baay'ee nutti lallabameerraa dhageenyeerraa dubbifanneerra. Sagalee Waaqayyoo haaraadha. Amen. Halkan guutuu muddamaa bulan, halkan guutuu dhiphachaa bulan, halkan guutuu kiyyoon isaanii duwwaa waan barbaadan qabachuu argachuu hin dandeenye. Gaaffiidhaan liqimfamanii jiru. Inni saawwame garuu amanamaadha. Menni na waame amanamaadha. Nan buusuudhaame, nan dhiisuudhaame, na biraan hafuudhaame, nan dagatuudhaame. Inni nu waame Yesuus amanamaadha. Hallelujaa. Amanamaadha Yesuus. Inni amanamaa ta'e Yesuus hin dhufe. Hin dhufe inni Waaqayyoo gidduu gale. Hallelujaa. Namootaatti Yesuus hin mul'ata. Ameen jennuure. Garuu nutti dhimma ba'uu barbaade gooftaan. Karaa keenya darbuu barbaade gooftaan. Ameen jedha akka utuu waan hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo si barbaada. Maaliif caljettee teessa? Ameen jedhame maalu? Waan hundumaa gochuu danda'a Waaqayyo garuu nu barbaada. Kana booddee waa'ee Petros miti, waa'ee dandeetti Petros miti, waa'ee beekumsa Petros miti. Yesuus gidduu galee kana booddee innoo gooftaadha jedhama malee Petros hin jedhamu. Hidhaan keessan isaanii kamedha. Hallelujaa. Ameen jedhame maalu? Kana booddee wanti isin hin qabaanne qabaachuu kan dandeessanii anaani jedhe Yesuus. Hallelujaa. Kana booddee. Ameen. Kana booddee. Kana booddee waan ta'utu jira. Please eeggadhaa. Waan Waaqayyo godhu jira jireenya keessatti. Ameen. Ameen. Gooftaan isaaniitis of mul'isee siyaasa danfaa ol mul'isee. Lakkoo boqonnaa 20 lakkoo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 19 irratti siyaasa of mul'isee nagaan isiniif haa ta'u, nagaan isiniif haa ta'u jedheera. Amma immoo siyaasa danfaa dhufee kana booddee jedhee ofitti mul'isee siyaasa danfaa ofitti mul'isee. Ameen. Siyaasa danfaa gaafa ofitti mul'isu garuu eenyummaa isaa akka inni isaaniif mirkanaa'u godhee ofitti mul'ise. Ameen. Lakkoofsa 4 irratti dhaqee gooftaan Yesuus Kiristoos gaaffii gaafate Petros fa'a. Erga boruun baqaqe immoo Yesuus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesuus ta'uusaa hin barre. Yesuus yommus ijoollee qurxummii waa qabdanii isaaniin jedhe. Isaan immoo waa'uu jedhan
deebisaniif jedha. Ameen. Hin qabdan waa biraa. Wanta nyaatamuu hin qabdan. Wanta nagaa namaaf kennu hin qabdanii. Wanta aara galfii namaaf kennu hin qabdanii. Wanta nama boqochiisu hin qabdanii. Wanta nama fayyisu hin qabdanii. Wanta nama hiiku hin qabdanii. Wanta nama eebbisu hin qabdanii. Qabdanii waa biraa hin qabdanii ni gaafatu. Waaween ni deebisanii naan Phexros gooftaan Yesuus kan kiyyoo keessan gara mirgaatiin ni jedhame walgaati kanaan raawwatu. Ameen jedhame walgaati. Kiyyoo keessan gara mirgaatiin sabooddoo in argattu in argatta jedhame. Kana booddee Yesuusiin in argatta naan jedheenaa jedha walitti maameen finna. Eshakku jedhame. Emma wedame gaffin qabu kana irratti jedhame ammana nama jedhame kana booddee waatota jedhame ol kaane waaqayyoon galateeffanna haleluuyaa. Barteessanis oluma kaa'anis oluma kadhanna. Ibidda waaqayyoo darbii barruu isaanii keessa. Utuutti dhaga'amu darbi. Utuutti beekamu darbi. Fayyuu ishee namummaa ishee irratti beektee jedhamee caafamee jira. Yaa waaqayyo maaloo abeekanii darbi ibiddaan keessa. Darbi keessa ibiddaan. Ila gooftaatu waa godha. Gooftaa maqaan isaa eebbifama. Waa godha Yesuustu waa godha. Labsaa inni gooftaan labsaa mana keessanitti labsaa qe'ee keessanitti labsaa seexana irratti labsaa jedhe waaqayyo waan godha waan haaraan godha jedhe waaqayyotu. Galanni waaqayyoof haa ta'u ulfaadhu bara baraan eessoo kee irratti ol hojjedhu. Wanti hundumtuu siin nuuf ta'e ammayyuu bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyo sin haa eebbisu eebbifamaa. Gooftaan koo isin duukaa haa ta'u. Yeroo gaarii qabaadhaa. Enjoy.